Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduusaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Gatii boba'aa irratti daballiin guddaan taasifame jedhamee jira. Liitira tokko irratti birriin 25 ol daballiin taasifamuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu Suudaan haleellaa diroonii irratti raawwatameef Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireetii himattee jirti. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu gareen TPLF yookaan Abbut kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu mootummaa naannoo Tigraay kan waraana kaabaa dura ture deebisee ijaaruu beeksisee jira. Akkasumas Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa ta'uudhaan manni marii naannichaa filatuu beeksisee jira. Murteen TPLF har'aa kun muddamsuu hamaa kaabaa fi mootummaa bilxiginnaa gidduu ture akkaan cimsee jira. Mootummaan bilxiginnaa kanaan baaraguudhaan har'a tarkaanfii garaagaraa fudhatuudhaaf sochii jalqabee jira. Isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduus booji'ee jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhihaata. Gatii boba'aa irratti daballiin ol aanan taasifamuun dhagahamee jira. Mootummaan gatii boba'aa irratti daballii taasisuun liitira tokko irratti birrii 25 oliin daballii taasisee jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Hanqinnaa fi qaala'insa boba'aatiin wal qabatee torban lama dura akka guutuu Itoophiyaatti rakkootu ture. Torban lama dura mootummaan boba'aan gahaan gara biyya keessaa galaa jiraachuu fi galuu beeksisuudhaan gatiin boba'aa gatii lola baha giddu galeessaa dura ture irratti akka deebi'u beeksisee ture. Magaalaa Finfinneetii fi naannolee irrattis gatiin kun bakka itti deebi'u hordoffiin cimaan akka taasisamu akkasuma ajajni kunis hojiirra ooluu isaa akka mirkanaa'u ajajni dabree ture. Torban lama booda gatiin boba'aa dabaluun isaa dhagahamee jira. Daballiin taasifames baay'ee ol aanaa ta'uu fi akkasumas liitira tokko irratti birrii 25 kan dabalame ta'uun dhagahamee jira. Haaluma kanaan beenziilli birrii 142 ture amma gara birrii 167tti ol guddatee jira. Keeroosiniin liitirri tokko birrii 151 irra kan ture amma gara birrii 320tti ol guddatuudhaan dachaadhaan dabalee jira. Daballiin ji'a ji'aan gatii boba'aa irratti kaa'amaa turu kun daballii gatii boba'aa addunyaatiin kan waliin qabanne ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsuudhaan bara mootummaan bilxiginnaa gara aangootti dhufu boba'aa liitirri tokko birrii 18 ture amma parsantii 500 oliin dabaluudhaan qaala'insa jireenyaatiif sababa ta'uudhaan diinagdeen biyyattii akka kufu taasisaa jira. Biyyattii hiyyummaa keessatti galchaa jira jechuudhaan hedduun yaada itti kennanii jiru. Oduun itti aanu haleellaa diroonii irratti raawwatameen wal qabsiisuudhaan Suudaan Itoophiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireetii himattee jirti. Suudaan Itoophiyaan finciltoota Suudaan gargaarti jechuudhaan yeroo garaagaraatti komii irratti dhiyeessaa turte. Gama biraatiin immoo Itoophiyaan mooraa leenjii waraanaa lixa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti finciltoota Suudaaniif qopheessite yookaan kennite jechuudhaan yeroo garaagaraatti qaamolee garaagaraatiin komiin irratti ka'aa ture. Dirooniin kaleessa buufata xayyaara idil addunyaa Suudaan irratti haleellaa raawwatte Bahardaar irraa kaate jechuudhaan Suudaan komii dhiyeessitee jirti. Guutuun oduu kanaa kunooti. Suudaan, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Itoophiyaan haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Kaartum keessatti hirmaachuu himatti. Suudaan, Yuunaayitid Arab Emireetii fi Itoophiyaan haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa idil addunyaa Kaartum irratti qopheessan jechuun himachuu dubbiimaan mootummaa kibxata har'aa ibsee jira. Taateen kun wal dhabdeen naannichaa haalan ammaachuu agarsiisa jechuun Sudaan Tribune gabaase. Himannaan kun haleellaa qilleensa irraan wiixata kaleessaa buufata xiyyaaraa guddicha magaalaa guddoo kutaalee mana jireenyaa fi dhaabbilee waraanaa hedduu irratti xiyyeeffate hordofeeti
Kunis buufata waraanaa Tarsimoo kaaba Kaartumii fi wiirtuu leenjii Almarkiyaat Omdurmaan dabalateeti. Kibxata ganama sa'aatii ganamaa irraa ibsa gaazexeessitootaaf waloo kennaniin ministeerri dhimma alaa Muhiddiin Saalemii fi dubbii himaan waraanaa Asim Awad Abdul Wa'aab Dirooniin hojii kana keessatti hirmaatan buufata xiyyaaraa Baa'irdaar Itoophiyaa irraa furguggifamuu isaanii fi ragaa quubsaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Buufata xiyyaaraa Kaartum irratti boombii darbachuu keessatti Yuunaayitid Arab Imireetii fi Itoophiyaan hirmaannaa qabaachuu isaanii sirnaan beeksisna jechuun qondaaltonni kunneen ibsa dhaabbata oduu mootummaatiin qabataniin ibsanii jiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan yeroo fi bakka barbaadetti deebii kennuudhaaf mirga akka qabu dubbatanii jiru. Qondaaltonni waraanaa ragaa teeknikaa kan dhiyeessan dirooniin lakkoobsa tartiiba S88 kan qabu qabeenya Imireetii ta'uun adda baafamee Itoophiyaa irraa gara naannoo qilleensaa Sudaan seenuu hordofamaa ture. Akka waraanni jedhutti xiyyaarri addaa kun baatii bitootessaa keessa naannoo El Obeeditti addaan citee osoo hin kufin dura naannoo Bilunaayilii fi Kordofaan irratti haleellaa raawwatame irratti hirmaatee jira. Dubbii himaan waraanaa kun itti dabaluudhaan dirooniin addaa bakka dhuma Itoophiyaa irraa furguggifame caamsaa tokko naannoo qilleensaa cabsee ittisa qilleensaa osoo ofirraa hin deebiin dura buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo biyyattii irratti xiyyeeffate jechuun himate. Aangaa'onni Sudaan taatee mudate hordofuun ambaasaaddara isaanii Finfinnee irraa mari'achuuf yaaman. Mootummaan Itoophiyaa kanaan duras himannaa wal fakkaataa kan haale yoo ta'u, ji'a bitootessaa keessaa waamicha dippiloomaasii taasiseen himannaa sobaa jechuun ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Saaleem Sudaan weerara qilleensaa itti fufee jiru irraa abbaa biyyummaa fi nageenya biyyaalessaa ishee ittisuuf waldura dhaabbannaa waraanaa kallattiin dabalatee mala hundaaf qophoofte jirti jechuun akeekkachiisaniiru jechuun gaazexaan Sudaan Tiriibuun gabaasee jira. Oduun kun oduu ammeedha. Breaking news. TPLF yookaan abbuuti taatee mootummaa bilxiginnaa dallansiise raawwatee jira. Mootummaan bilxiginnaa TPLFin waggaa 6 dura balleessee ture. TPLF immoo bakka dura irraa badetti deebi'uu isaa beeksisee jira. Kun immoo mootummaa bilxiginnaa akkaan dallansiisee jira. Walumaa galatti manni maree mootummaa naannoo Tigraay filannoo naannoo Tigraay irratti eeyyama mootummaa federaalaa malee waraana kaabaa dura bulchiinsa yookaan aangoo mootummaa naannoo Tigraay irra kan ture garee TPLF yookaan immoo abbuuti kan Gabratsiyoon Dabra Mikaa'eliin hoogganamu gara aangootti deebisee jira. Akkasumas walgahii har'a taa'een Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dura taa'aa dhaabbatichaa ta'ee akkasumas pirezidaantii naannoo Tigraay taasisuudhaan muudee jira. Aadde Kiroos Hagos Afayaa'ii naannichaa Aadde Mihirat Barihee itti aantuu Afayaa'ii naannichaa taasisuun muudee jira. Akka murtee mana marii naannoo Tigraay kanatti carraan bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay maal akka ta'e wanti beekame hin jiru. Gama biraatiin murteen raawwatame kun muddamsuu guddaa mootummaa PP'tti uumee jira. Mootummaan PP murtee kana booda tarkaanfii garaagaraa fudhatutti seenee jira. Waliigaltee Piriitooriyaatiin booda xayyaaronni waraana Itoophiyaa naannoo Tigraay irra yoo balali'an har'a kan jalqabaate. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti xayyaaronni waraana Itoophiyaa naannoo Tigraay irra marmaraa oolan jedhamee jira. Mootummaan bilxiginnaa tarkaanfii biroos fudhatee jira. Tarkaanfii fudhateen herreegni dhaabbilee faayinaansii maqaa bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraayin banaman guutumaan guututti akka cufaman ajaja dabarsee jira. Mallaqni herreega baankii keessa jiranis guutumaan guututti ugguraman jechuudhaan maddeen garaagaraa gabaasanii jiru. Walumaa galatti taatee amma tahee kanaan wal qabatee haalli Tigraay Itoophiyaatti nagaa waan dhaammatte fakkaatti. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lola bakkoota garaagaraatti har'a gaggeesse irratti loltoota mootummaa hedduus booji'uu fi meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraatti fi akkasumas baha Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argatu odeeffannoon nu ga'ee jira. Ittaanu kanatti isiniif qabannee jirra. Waboon zoonii lixaa aanaa Diggaa keessatti diina adabuu beeksise.
Abdii fi Gaachanii Saba Cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa har'a caamsa 5 2026 ganama barii barraaqaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Diggaa ganda Fodooddoo jedhamutti cabsee seenuun tarkaanfii akka bakakkaa mooraa ergamtoota bilisiginnaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii akka rifaasisaa kanaanis waboon humna diinaa irraa hedduu du'aa fi madoon adabuun 14 ammoo booji'ee jira. Gama meeshaatiin qawwee Aqaamaa 8 fi meeshaa booddeettaafaa 5 dugda tiksitoota bututtuu Impaayera Itoophiyaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaaf oolchee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa aanaa biraatitti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeessee irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuun isaa kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa giddaa ayyaanaa keessatti loltoota faayistii bilisiginnaa du'aa fi madoon adabe. Gootichi waraana bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa aanaa giddaa ayyaanaa ganda dirree guddaa iddoo addaa Goosuu jedhamu keessatti loltoota faayistii bilisiginnaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun gaarreen keessa naanna'aa turte adabuun of duuba deebisuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon guyyaa kaleessaa caamsaa 4 2026 loltoota ajajaa Abiyyi Ahmadiin maqaa sakatta'insa waboo jedhuun hawaasa meeshaa maleessa dararuuf bobbaafamte irratti tarkaanfii fudhateen milkaa'uun ganda Goosuu jedhamurraa kaasee tilmaamaan sa'a tokko ol ari'ee du'aa fi madoo hedduun adabee of duuba deebisuun injifannoo boonsaa galmeessee firaa fi diina isaatti agarsiisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Bahaa Oromiyaa Harargee lixaatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaatti irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Akkasumas meeshaalee waraanallee irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuun isaa kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoon zoonii Bahaa aanaa Bookee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beekse. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii Bahaa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee araddaa miidhagduu keessatti dheengadda caamsaa 3 2026 loltoota diinaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo sobeeffachuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beekseera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis loltoota 5 battalatti ajjeesee 7 ol ammoo madoo damdammii hin qabneen adabuun beekameera. Gootichi abdiin sabaa waraanni bilisummaa Oromoon ree gootummaa isaa diina irratti mul'isu ittuma fufuun aanichuma magaalaa Bookee xiqqoo jalatti kan argamtu mooraa waraana bilisiginnaa bakka Waldayyaa jedhamutti argamu aleeluun loltoota PP 15 ol ajjeesee 20 ol kan taatu immoo madoo salphaa fi jabaan adabuu ifoomseera. Tarkaanfii akka bakakkaa mooraa diinaa irratti fudhatame kanaan humna waraanaa bilisiginnaa yeroo dheeraaf kaambicha maadheffatee jiraataa ture buqqee bakkicha gadhiisuun beekameera. Gama qabeenya diinaatiin qawwee rasaasa danuu galaa waraanaa fi uffataalee hedduu hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reedetti har'a mooraa waraana mootummaa 2 irratti tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaratti aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa turuun har'as itti fufsiisuun waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Aanaa Adoolaa Reeddee mooraa waraana mootummaa 2 irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kaan madeessuun kaan booji'uun akkasumas kan hafan baqachiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa booji'uudhaan injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mooraa waraana mootummaa haleellaan irratti raawwatame mooraa waraana Oddoo Kaarraa jedhamuu fi akkasumas mooraa waraana mootummaa Daandee jedhamu irratti yoo ta'u miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Mee viidiyoo gabaabduu tana waliin haa ilaallu. Hin bayin sichi guuri waan kaan gubi tokkollee kaan gubii guuradhuu akka dandeettu. Gooticha akkana gubee kaambii nyaaphaa barbadeesse. Kun kaambii nyaaphaa godina Gujii Bahaa aanaa Adoolaa Reeddee kaambii guyyaa tokkoon kaambii nyaaphaa Oddoo Kaarraa fi haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan waraanni bilisummaa Oromoo har'a kibba Oromiyaatti lola loltoota mootummaa waliin taasiseen injifannoo guddaa argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argatuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye ta'ullee
mootummallee gama isaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru irratti milkaa'aa jira jedhee jira. Loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jechuudhaan raayyaan miidiyaa mootummaa gabaasaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.